Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Birroo Caalatii arragaa akkuma mata duree irratti argitan kana waa'ee mallattoolee yeroo ulfaa gara jalqabaatti irrattan waan tokko isinitti dhufe mallattoolee kanarratti mata duree kanarratti kana durallee I think waggaa lama duradha barumsa wayii hojjedheen ture viidiyoo tokko atauti garuu gaafin biraas ammas dabalataan karaa keessaa karaa fuula Facebook kiyyaas karaa Telegiraamis gaafatamaa waan jiruuf viidiyoo kanammoo irra deebi'ee hojjechuuf kanan dhufe kanaafidha. Kanaaf warri har'a YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan YouTube channel kiyya subscribe godhaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana like gootanii yoo jalqabdan natti tola. Kana malees barnoota fayyaa garaa yoo argachuu barbaadan karaalee Facebook kiyya Dr. Birroo Caalaa jedhuun akkasumas immoo karaa TikTok Dr. Birroo Caalaadha. Akkasumas karaa Telegram channel Dr. Birroo Caalaa jedhuun nu hordofuu dandeessu. Hanga sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Kallattumaan gara mata duree irra qabadhee dhufeetti. Egaa hordoftoota keenya dubartiin takka garaatti ishee hafuu mallattoolee agarsiisan jiru yoo jiraatanis immoo mallattooleen kun kan akkamiiti kan jedhudha mata duree irraa ni qabadhee ta'uu dhufe. Egaa dubartiin takka akkuma beekamu gaafa garaatti ishee hafee kaasee mallattoolee yeroo ulfaa kan agarsiistu jira. Dubartiin takka garaatti hafes kan jedhamtu maali kan jedhurraa gaafa kaanu dubartiin takka garaatti hafee yookaan immoo ulfoofte kan jedhamu guyyaa fertilization gaggeeffame kaaseeti. Fertilization inni walitti makamu sanyii kormaatii fi hanqaaquu jechuudha. Walitti makamuuf sanyii kormaa fi hanqaaquu fertilization jedhama. Zambooda fertilization sin erga gaggeeffamee zaayigootiin uumame booda dubartiin takka guyyaa 9 haga 10 booda fincaa isheetii irratti ulfi mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf dubartiin takka garaatti ishee hafe kan jedhamu fertilization jiraate ulfa yookaan dhiigan yookaan immoo ultrasoundiidhaan gaafa ulfi ishii sun jiraachuun baramee kaasee dubartiin sun ulfa jedhamti jechuudha. Egaa dubartiin garaatti hafe kun mallattoolee akkamii agarsiisuu dandeessi kan jedhutti immoo gaafa deemnu actually mallattooleen dubaroota irratti mul'atan dubaratti garaagara sababoota garaagaraatiif mallattoon kun garaagara namoota kaan irratti ibin yoo mul'anne irree jira mallattoolee yeroo ulfaa kana kan hin agarsiisne irree jiru jechuudha. Garuu immoo warra irratti mul'atanitti irrattis ni jiru. Mallattooleen kun beezikaalii maaliif mul'atu gaafa jennee ilaallu mallattooleen yeroo ulfaa kun beezikaalii sababni isaan mul'ataniif sababa jijjiirama hormooniitiif. Akkuma dura isiniin jedhe sa'aatii fertilization raawwatame kaasee jijjiiramni hormoonii dubartii san keessatti ni ta'a jechuudha. Sababa jijjiiramni hormoonii ispeeshaalii hormoonii akka istiroojiinii, pirojestiroonii jedhaman kun dhiiga keessatti waan dabalaniif sababoonni mallattooleen yeroo ulfaa kun sababoota hormoonii saniitiif jechuudha kan isaan uumaman. Sababoota hormoonii saniitiif jechuudha. Kanaaf gaamee mallattoolee sunniin maalinni an jedhutti immoo ceenaa. Mallattoolee sunniin tokkoffaa hafuu marsaa laguuti. Akkuma namni kamuu beeku mallattoolee ulfaa agarsiisan keessaa tokko hafuu marsaa laguuti. Dubartiin takka marsaan laguu ishii naannoo guyyaa 7 haga 10tiif yoo darbe tokkoffaa irratti ulfaa'uu ishii shakkuu dandeessi jechuudha. Haa ta'uti garuu hafuu marsaa laguu wantoonni hambisaan baay'eetu jira. Ulfa qofa miti. Haa ta'uti garuu mallattoolee biraa wajjiniin isa sallee agarsiisuu danda'a jechuudha. Hafuu marsaa laguu mallattoo ijoo dubartiin tokko ulfa ta'uu agarsiisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Isa tokkodha. Inni biraan ol cabsaa fi garaa hammeessuu. Lammaffaan ol cabsaa fi garaa hammeessuu kan immoo nausea and vomiting kan jedhamudha jechuudha. Inni kunis sababa akkuma dura jedhe sababa hormoonitiin kan inni uumamu yoo ta'u dubartoota hedduu keessatti ol cabsaa fi garaa hammeessuun kun ni jiraata jechuudha. Ol cabsaa fi garaa hammeessuun kun ni jiraata. Baay'inaan inni jiraatus naannoo 7 haga 8 jalqabeeti. Dubartiin takka ol cabsaa garaatti ishee hafee ol cabsaa fi garaa hammeessuun kun kan jiraachuu jalqabu 7 haga 8 7 haga 8 booda yeroo ta'u naannoo 12 haga 16 gaafa geessutti immoo irraa dhaabataa jechuudha. 7 haga 16 gaafa geessutti ol cabsaan yeroo ulfaa kun irraa dhaabatu jalqabaa jechuudha. Asirratti wanni ijoon ammas beekamuu qabu akkuma jedhu ol cabsaan nausea and vomiting kun mallattoo ulfaa agarsiisurree yoo ta'e exaggerated kan ta'e immoo hin jira jechuudha. Exaggerated nausea and vomiting during pregnancy ol cabsaa garmalee ta'uudhaan amma ta'uudhaan itti ba'achuudhaan nyaanni kamiyyuu akka garaan teenye gochuudhaan haga ulfaatina dubartii sanii hir'isuu fi
haga fincaan irratti wanni wayii mul'atu keetooniiriyaan jedhamu jira. Haga inni sun mul'achuutitti kan deemullee hin jira. Inni sun immoo maal jedhama? Hyperemesis gravidarum jedhama jechuudha. Kan tagaannan jechuudha. Kan akka malee hammaate ol cabsaa fi gara ammeechaa gara malee hammaate. Inni sun maal barbaada? Yaala barbaada. Dubartoonni akkasii mana yaalaa deemanii yaala fudhachuu qabu jechuudha. Kanaaf lammaffaan maanni ol cabsaa fi gara ammeechadha jechuudha. Sadaffaan jijjiirama harmarratti ta'u. Jijjiirama harmarratti ta'u. Dubartiin takka gaafa garaatti si'a fi kaasee yookaan immoo gaafa conception yookaan fertilization raawwatamee kaasee mallattoo ulfaa agarsiisu keessaa tokko jijjiirama harmarrattiiti. Inumaa yeroo tokko mallattoo jalqabaa jedhamee beekama jechuudha. Dubartiin takka garaatti fertilization gaggeeffame guyyaa 2 haga 3 booda the earliest sign mallattoo gara jalqabaa guyyaa 2 hanga 3 keessatti harmarratti jijjiiramni dhufuu jalqabaa jechuudha. Jijjiiramni harmarratti dhufu kunis kan akkamiiti? Harma lamaan irratti harma dhiita'uu akka dhiita'uu ta'a yoo tuqan akka dhukkubuu ta'a fiixeen harmaa akka gurraacha'uu ta'a kana ta'a jechuudha. Mallattoon dhibee harmaarraa an adda godhu tokko karaa lamaanii lammaffaa dhiitoon addatti kophaatti ba'e osoo hin taane harmuma guutuudhuma isaatu jabaatee dhiita'a. So mallattoon kun mallattoo gara jalqabaati jechuudha. So maanni jijjiirama harmarratti mul'atu dha jechuudha. Inni sadaffaa jijjiirama harmarratti mul'atu. Mallattoo arfaffaan dubartiin takka garaatti hafuu agarsiisu dadhabbiidha. Dadhabbiin dubartoota marsaa lamatti jiraata. Marsaa tokkoffaan gara jalqabaatii fi lammaffaan immoo yeroo ulfi dubartii sanii ispeeshaalii guddatee ji'a 7 darbe dadhabbiin hin jiraata. Hangara jalqabaa kun maaliif jiraata? Akkuma dura jedhe jijjiiramni hormoonii dhiiga keessatti ni jiraata. Jijjiiramni hormoonii kunis gaa hormoononni sababa ulfaatiin dhiiga keessatti ni dabalu. Hormooniin dhiiga keessatti dabale sun immoo baazaal meetaaboliik reettii waan jedhamu ni hir'isa. Baazaal meetaaboliik reettii an jedhamu san gaafa hir'isu inni sun immoo dadhabbii fida jechuudha. Kanaaf sababa kanaafi dadhabbiin kan jiraatu gara jalqabaa sani. Kanaaf mallattoo arfaffaa maalidha? Dadhabbii garmalee haala baramaa hin taaneen guyyoota muraasa as dadhabbiin garmalee yoo jiraate mallattoolee biraa wajjin dabalameetoo ulfa agarsiisuu danda'a jechuudha. Ta'uti garuu dadhabbiin mallattoo dhibee biraallee ta'uu danda'a. Dadhabbii sababa biraatillee ta'uu danda'a. Dadhabbiin qofti kophaatti waan kana agarsiisu garuu mallattoolee biraa wajjin walitti dabalamee ulfa agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf arfaffaan maanni dadhabbiidha. Inni shanaffaan spooting yookaan immoo biliidingii xinnoo dhiiga xinnoo jechuudha. Sila noormaalii dubartiin takka yeroo ulfaa dhiigni jiraachuun qabu. Dhiigni dubartii garaatti hafte takka keessatti dhiigni jiraannan yoo ji'a 7 gadi ta'e abortion jedhama. Ji'a 7 ol ta'e immoo dhiigu yeroo ulfaa kun immoo APH yookaan immoo antipartum hemorrhage jedhama. Normaalii muti dhiigni. Haa ta'uti garuu dhiigni kun kan jiraatu dhiiga xinnaa silaa gaafa marsaan laguutti dhufuuf jedhu sanitti dhiiga xinnaa arguu dandeessi jechuudha. Dhiigni sunis baay'ee xinnoodha. Spooting inni jedhamu sanaaf dhiiga xinnaa jechuudha. Inni sunis gaa yeroo implantation bleeding illee haallitti jedhamu jira. Yeroo zaayigootiin uumame sun gadaamessatti attaachi ta'u dhiigni xinnoon jiraachuu danda'a jechuudha. Inni kunillee akka mallattoo ulfaatitti ilaalamuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni shanaffaan dhiigaa. Egaa mallattoolee hafan 5 kutaa itti aanu yookaan immoo paartii 2 viidiyoo keenyatti itti fufnaa. YouTube channel keenya subscribe godhaa. Kutaa itti aanu irratti wal agarraa nagaan tura.